السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل توتا في جالة توتا حرفتوتا حد جعفر كم نجاف يا قاري جرتني نجوم نجاك سني كنيا تنادى بق نجات هاتني سنين جتا وبلتك إن كان أرجتني لالتني والله جقنا ونت بتأم جقنا سيت namni hedduun isaa jechaadha namni hedduun isaa hijaaba uffatanii dalaguun namatti ulfaata hijaab hatta ka hijaab uffatanii mana namaa keessa dalaguun dandeenyu arab wajji gadi ba'uun dandeenyu jedhanii hijaaba ofii mulqatan durumaayyuu hijaaba sodaa rabbiitiif osoo hin taane kan uffatanii injira miree maal jedhee isinitti himu yaani tarii yeroo sanitti biyya jiran sani seera biyya sanii sodaatanii ni ta'a Allahu alam garuu mucattiin kuni wallahi gootitti goota jedhaanani maaliif jennaanini sodaa takka malee sodaa namaatiin alatti hijaaba ofii uffattee akkasi bareeddee magaalaa keessatti shankora gurguraa jirti jechaadha. Ammas immoo namni hijaaba uffatee jechaadha akkuma isii kana namni hijaaba uffatee hojii birallee hojjetu guutee jira. guutee hedduun isaa jechaadha yani baay'ee si dinqisiifadhe maashaallah tabarakallah fakkeenya fanamma hijaaba uffadhe akkanatti niqaaba uffadhe bajaaji oofuun fedha hawwiin kiyyaa jechaadha garuu abbaan jaafee naan hayyamne yoo gara fuula duraatitti inshallah hin hayyama jedhee yaada inshallah garuu namni akka isatti fakkaatu akka namaatitti maal isatti fakkaata ijaaba kana yoo uffattee jette yoo ijaaba kana uffattee dalaydee akwaan sadarkaan namarraa bu'u itti fakkaata no dogoggortanii jirtan hijaaba uffatteetiniin akkanatti bareeddee deemuun kabajaadha malee kabajaa sirraan buusu wallahi hijaaba uffattee akkanatti deemuun kabajaadha malee kabajaa namarraan buusu kabajaa takka namarraan buusu hijaabni jechaadha kanaafu warri hijaaba hin feene warri hijaaba hin jaalanne warri yoo hijaaba uffatanii gadi bu'iinsi maal waan akkasii isinitti mul'atu dogoggortanii jirtan isinii jechuufi hijaabni dubartii muslimaa takkaa fi kabajaa seeti hijaabni satrii seeti dubartii beeyteef jecha dubartii beeytee kabajaa ufitti qabduuf hijaaba jechuun satriidha kabajaadha isiniif galaami namni gariini baqa jalaan surriin uffatti gubbaadhaan injira miree shaamizii dheeraa hin uffatti mataatti achi maratti baqa hajabatti itti fakkaata dogoggora kun dogoggora guddaadha dogoggora kana hin jedhamne namni tokko erga hajabatee hijaaba jechuun dubartiin tokko uffannaan dubartii tokkorraa uffatamuu qabu uffannaa furdaa bal'aa kan qaama isii sattaruu jechaadha. Kanaafuu namni hedduun isaa baqa akka waanii isaanii kan miidhagsanii hedduun isaanii keessattuu warri magaalaa ofiin jedhanii uffannaan isaanii kuni hedduu hir'ina qaba. Isaan akka isaaniitti garuu uffatan seera shari'aa guutallaa shari'aan guunne akka shari'aa islaamatitti seerri shari'aa ka guutamu dubartiin tokko niqaaba uffatuuni sunnaadha malee waajibaa miti jedhan alimman hedduun hin beekan alimman irraa dhagaye dubartiin tokko uffannaan isii bal'aa furdaa dheeraa kan ija namaan harkisne ija namaa osoo jedhu ija dhiiraa amma hijaabni zabana kana dhufe biliclicii kana callee baay'ataa waan akkasii baay'ataa no kun uffata dubartii miti yaani faashiniidha dhufee faashinii jala deeman malee baay'awee alhamdulillah nama lakiyyatti uffata halluu akkasiillee jaaladhu waa biliclicii kanallee baay'een jaaladhu biliclicii immoo doonee warqa bichaano biliclicii warqa bichaano waan iftutana warqee qofaan jaaladha iyyuu aartee mormatti diratan qubatti diratan wallahi hin qabu akka haraam hin jenne gurra kiyya urannaan isaa kana jalaan cufannee fi kafunyaaniin hin qaba aarte sanii dhala quba kiyya morma kiyya maali kiyya indiradhu wallahi indiradhu ijoollummaa kiyya dhallee hindiranne ammas indiradhu dammoo indiradhus gara fuulduraatis diradhu warqii itti dhiisu yiqan baqa mageeqee teekaaf qara bawarqana way babur way bawarqa nam baarte gaagadaalo jaarsi kiyya sirgixanyaan akka aarteen dhufisne warqii kan ofisu irraa aman abbaa jaafiyye kiyya habibi kanaafu mucattiin kuni wallahi baay'ee tokko irraa gammadee maashaallah tabarakallah goobazi
cimtuu dubartiiti dasna jette baay'inatti tolte hin bareeddis immoo akkam ilaala goota bar namni ufitti amanamummaa qabutu hijaaba ofii uffatee akkuma nama kamittuu biyya ofii irratti deemee gurguratuu danda'a jechaadha. Na boonsite inshallah anillee gaafa biyya galee akka isii kanatti hojjedha jedhee yaada. Gaafa asii galee waggaa 8 Suudii taa'ee galee shaayibeetii warra kennaa keessatti ajajatuuf nama waamanii harka dhadhaanii ayyoonni dhukubaa ijoolleen akka tasaa mana hin jirtu tuniin gabaa taate tun mana barumsaa taate hin beekan wallaahi. Kazaan baqa uffadhee gadi ba'e beektanii uffadhee akkuma nama kamittuu gurguruuf gadi ba'ee yoo gadi ba'u aayisii miti warra waaminaan jedhan anillee warrumaa jedheen aayisii miti ijoollee beenu waaminaan jedhanii. Kaza namni na ajaju iyyuu hin dhabame achi tokko seene maara koo qaba isin ajajadhaa barta isaaniitii tama sheekatti tunillee ni jedheeni achi kunni didaniyyuu insaalfatanii mala furdina kiyya kana laalanii kun immoo dhiisanii ay tuni abashaayyuu fakkaatti dibinni si arab fakkaatti dhiisaa jiranii achi gana ayyoni achi gadi dubbatanii hin dhukkuba ayitiyyumaa bartunillee ni anna dhukkubee ciisee ijoolleen tun mana barumsaatiitu magaalaadha jennaan ishee jedhanii gatii ayyoo gaafadhaa yookaan immoo isaanuu natti man gatii warachi keessa taa'ee dhugu akkasitti xiqqoo jechaadha. Guyyaa lama sadii akkasii hojjedhe achi booda na waliin hin deemne sababnis namni nama kan uffate kana ajajatuun itti ulfaata baay'ee ulfaata. Ufii garuu bareeda wallahi magaalaa keessa deemte baadiyyaa keessa deemte namni kenna duraanii yoo ati amma akkanumatti iskari uffattee shaarbi uffattee fuularra gadi buufattee hin deemini fagoma bakka biyya alaatii dhufte jedhanii si dhungatuuf sitti fiiganii. Amma garuu yoo ati hijaaba uffattee niqaaba uffattee jettee wallahi wabillahi dhiirri tokko hajnabiin tokko si cabbaxuuf yookaan si hammatuuf yookaan nagaa gaafatuuf sitti fiigu tokko hin jiru. Fagumarraa salaamata rabbi sirratti qara'a fagumarraa nagaa si gaafata argitee hijaabni akkam akka kabajaa namaaf qabu akkam akka kabajaa namaaf kennu laal argitee dubartiin hijaaba uffattu tokko nama gariitti jechaadha baqa waa wayii itti mul'ata garuu laa akkasii miti hijaaba uffachuu jechuun kabajaadha dubartiidhaaf jecha. Kanaafuu namni niqaaba yoo uffate namni hijaaba yoo uffate namni yoo akkasitti saktaratee deeme kabajaadha malee kabajaa ofirraa buusuu miti. Kanaaf obboleewwan kiyyaa hamma feetan taa'adha biyya feetan deemadha. Wallaahi yoo biyyaa baate ijoolleen hedduunis kabiree duraan biyyatti qamisii malee hin deemne surri jinsiin uffatanii gubbaanii shaamizii dheeraa uffatanii yookaan achi wanni jedhanii akkasitti deemanii kun hin barbaachisu. Ijoollee tokko viidiyoo isaanii argee meen ilaaltanii viidiyoo kana laalame viidiyoon kun maali ijoolleen soloxee ta'uu fi tufaa gagadhatu kanarratti immoo shi'een irraa akiid huccuu shi'een irraa guuran kanaa fi kophee shi'een irraa guuran kana nama ekspaartii godhee huccuu akkasitti maxxanu maal kun ibboo maali huccuun tokko bar ati hamma feetellee qal'attu yoo xiqqoo sirraachi fisaana bitadhu garuu xiqqoo machi sirraa haa bal'attu maal kun ibboo auzu billah. Gaafa tokko mudannoo namitti dubartii warra wanni dhiitu zanajaa dhiitu intala durbaa wayiiti gara riyaad kanatti riyaadii gara baadiyyaa gara riyaadii magaalaa ijaazaa boof dhuftu konkolaataan gara galeeni wallahi jettee kakattee dubartittiin suni ani uffata isii jettee irraa baasuu dadhabee nama ofitti waamee jettee ka zanajaa dhiite maqasiidhaan irratti cirree jette argitanii kuni hin barbaachisu maal isinii godha ani warri surrii akkasi itti maxxan uffatu kunu maal isaanii godha dammoo ko amma yoo silaa amma sareechin dhufee yukaa wal argisu garuu maal isaanii godha maal isaanii dabala amantiin feete haa qabaattu waanuma feete haa taatu. Dubartiin tokko akkuma dubartii ofii dubartii hedduu isii mee amma amantii feene bira yoo deemu amantii handhuura keessa mul'isa asiin geteetti kana mul'isa qullaa deemaa jedhu eessa amantii makamirra jira abadan injiru wallaahi wabillahi abadan amma baqa injiraa mire handhuurri ala jirti mee huccuu dhiiraa laala huccuun dhiiraa suurriin isaanii bal'aa tishartiin isaanii bal'aa ka dubartii immoo garagalee handhuura ijoollee meeqa arge nama meeqa irraa gore mucattiin tokko silaa amantii isii sirriitti jabeeffatti
እንደውም የቆሎ ተማሪ ነው የምትባለው ቪዲዮ ከኔ ዳገፈቲን ይላልትልኝም ቤካ በቃ ሲገሩን ነው ቤት ሲኑ የቆሎ ተማሪ የሰንበት ተማሪ ዘንሰል ወላሂ ወቢላህ ጋፋ አቺ ደምቱ ማና መንቲው ፊ ደምቱ ነጠላ ወፈቴ ቀሚስ ወፈቴ ደምቱ አቺ ደብተ ታናኒን ሃንዱር ሲ ኩንቁላ ጅራ ኩሉ መካነ ጅራ ጋፍቶኮ ያኪያ akkuma tasaa osoo ani fisin deemnu qeessi nutti dhufee dhungatu fudemte masqala አባባ jedheen አሁን እቺ ልጅ እንደዚህ ሆና መስቀል መሳለም ትችላለች jedheen እንዴት ትሳለማለች jedheen ለምን አንጀዴ አለባበሷን አየህ jedheen አዋቻለሁ jedheen እና ይቻላል jedheen አጣት ውስጥ አይከተም jedheen ቄስቺ ሱንዴ ብራዴሜ እሷ የሰንበት ተማሪ ነች እኮ አንጀዴ ብትሆንም ታዳ እሷ እኮ ለሰንበት ተማሪ ስትመጣ ብቻ ነው እንደዛ የምትለብሰው jedheen ስትወጣ ይሄው እንደዚህ ናት jedheen እናንተ ለምን ልጆቻችሁ አትቆጣጠሩ jedheen እውነትሽን ነው ልክ ነሽ ሼካ ልጅ ናት jedhee ነብረኩቴ ቄስቺ ሱኒ ነቤካ ቦሌን ቤካ ኦለሌ ማምሩ ቄሱ jedhama ማምረ ቄሱ እና አከሰኒ ወንቲ አከና ኩኒ ጋሪ ምቲ ወላሂ ጋሪ ምቲ ሀጡሪ ተሰንቁላዳ እንዴ አንዱረ ከነበር ቆሪት ሲኔ ዳራን ሲኔ ማሊን ሲኔ ኤክስፐርት ይበለላችሁ ማን ሲኔ ጀቻ ማዲቦ ያ ረቢ ኪያ ይጆልን ኢራ ኡፈና ንሳኒያ ከበሬዱ ይጆልን ጠላ ከናሞ ማሊ ፈከተ እንቤ ወላሂ ኡፈተት መጠኑ ማሊን ድረሰን ተሙስሊማታቴ ተክርስቲያናታቴ ተፌት ያታቱ ዱበርቲማን ኡፈተት መጠኑ ተነ ማሊን ጃረቱ ማሊ ፊገሩ أنا والله إنك جوا الحمد لله رب العالمين وفتح سنة متن سنة لين جال يوسف فتح واندو نتفكر ترى جارسكية برد إنك جوا ملكية كيست أنا في جارسكية برد ممكن أما نمتي كان رابرم سميك أفضل والله العظيم نمتي برد هاي كان وقامك برد هاي وقاه حاجنا برد هاي كان برم سميك الرافض والله العظيم تكفى نمتين كوني وصوّني في إجالي حتى إجولة إسيتر برتو وفنسي جيكو كان همول إستو مالي كان لبئ مال كان همول إستو شورتي سوري جبابا جلبا أولي وان جلبا أولي أبدا ندرتو جلبا قدت أكل شريان إسلاما جلو سنت أبدا قياتكو والله وبالله قياتكو أفتكسي كشلبئ إرهان أركين بك سرت أفترتي سرت أفتي سرت أفئي سلتك أمو في كان أيد أمو بس يتبونات والله العظيم كين نجرو أستغفر الله العظيم ربي نسينا أجلش والله يجول لي بيجي كينيا أورموستاتي أمارستاتي مسلمستاتي أمندي برستاتي ربي نسينا أجلش والله